borumtaasaa dhufee roobeeraan telegiraamiidhaan haayinaan jedhe iimoodhaanis haayinaan jedhe achiin boodan baddeenaan jedhe na lakkiin bannee jiraan jedheen guyyaa 2-3 otoon turin viidiyoo kun gadhiifame jechuudha. Kanaaf an viidiyoo kana daayirektii isumattiin erge si galee dhaabbadhu buletti dhaabbadhu waan si gaafadha. Roobeeraa ati hadda dubbistee miti mucaa kana. Maammee naasirreessa. Haasawaa sila dubbate irratti Roobeeraanii jiraachuudhuma siyyuu waggaa 3 booda yoo man dubbiseetti. Yoo haddeetti. Miti? Galgal. Edayyii dubbisee jedhe. Obboleettii keenya kan inni dhufee telegiraamiidhaan guyyaa 3 dura dheengadda si dubbise na arguu dandeessaa screenshot goote. Immoo telegiraamii irraa danda'a. Mubee laa kunoo laa. Koi mube koi wanga di habrete wanga batete wanga di koi Robeera kaidan ko kana kesa obasian ayye Robeera obboleettiin keenya yaada jettu gaafii nu asirraa gaafannee dhiyeessinu hunda isaatu mubee koo yeroo gaafii wayii gaafannu yaadota jechuudha akka shakkiitti yeroo qorannoo yookaan investigeeshiniidhaaf yeroo namni waan tokko dubbatu yaada gaafii sitti ta'u jira yoo ta'e jedhe qabadhu. Informationii qabattee boodarra gaafii gaafata akka yaaddi waliin burjaajessineef jechuudha akka gaafii wal durkaan rukunneef jechuudha. Aleeksi Taayyee boodarra hin galchita tarii namni tokko yoo bakka qabaatee jedhe jechuudha. Obboleettii keenyaaf gaafii itti aanuun dhiyeessee jedha ayyee already gastii sanarratti akka mana Aleeksitti wajjin Aleeksis dhufee jira mana Aleeksitti akka wajjin dubbattanii waan kana jechuudha akkam nagaa wal gaafatanii akka jettan ragaa nuuf kootee jirta inni garuu Roobeeraan kaleessa irratti erga dhimmi kun uumamee jedhee akkami jettee siitu dhuftee naa barreessite sana dura isii uumama siitu dagadheen jira jechaa jira asirratti yaadota wal faalleessan jira Mubaarik argee jira qabadha gaafii itti aanuuf ati soof qopheessi deebii keetiif Roobeera haqaaf jechuudha dubbii kana jalaa miliquudhaaf yookaan dhimma biraatiif osoo hin ta'in haqaaf rabbiif jettee nus akka inni faajine jechuudha sii galee Sabboontu viidiyoo kana osoo nam tokkotti hin argin isaafi waraabe innis naa waraabe sii galee lameen keessanuu viidiyoo exchange wal gootan viidiyoo iccitaawaa jechuudha erga wal jijjiirtanii kaatanii kallattiidhaan osoo nam tokkotti hin argin akka isatti ergite dhibbaa ni mirkaneeffatta amantaa kee amantuutti rabbiif amantaatti amantuun. Mirkaneessuurra darbee qur'aanaan itti amanu qabadhee nam dhaabbadhu hayyee waan bareedaadha tokko hayyee sana booda jechuudha harmee kee akka dhukkubaa harmee isaa akka dhukkubaa jiruu fi maallaqa barbaadee maallaqa si gaafatee erga si gaafateen booda ati maallaqa hin qabu jennaan viidiyoo kee gadhiisa kiyya dhiira waan ta'eefi kan kee ba'u garuu ati shamaraa siif rakkoodha jedhee yoo viidiyoo kana yoo maallaqa sana naan galchine siif viidiyoo kana gadhiisuu hin danda'a jedhee sitti dubbachuu isaa dhibba rabbiif amantaa amantutti kakattee ragaa ba'uu dandeessaa maqaa obboleessa keenya balleessuu osoo hin taane. Kakadheellee ragaa ba'uu nan danda'a. Maammee ammas wanta tokkotu jira. Hayyee itti fufi. Maammee koo qoy obboleetti maammee koo gaaffii adeemsaa wanta siin jedhu maammee kakaa keessan galchiniiti. Ragaa gaafataa deemee ragaa barreeffamaa jiraachuu mala sagalee jiraachuu mala. Ayyee gaariidha isinis wanti jechaa jiru maaliif sitti fakkaate yeroo hedduu wantoonni bilbila kallattii walii bilbilli yoo gama siitiinis gama isaatiinis rikardi hin taane namni kaahammeenyaaf tarii yeroo sanatti wal yaaduu dhiisuu danda'a gariin ashaatirrii kan qabatu qabachuu danda'a tarii dhabachuu dandeessi amantaadhaa achi immoo wanti biraan jiru. Ragaan yoo jiraatee jedhe jechuudha yoo barreeffamaan ta'ee jedhe bifa barreeffamaatiin iskiriinshuutii qabda yoo ta'ee jedhe jechuudha kontaaktii isaa wajjiniin ragaa quubsaa kennuu dandeessa yoo ta'e jedhe akkuma Mubaarik jedhee den qabatta hayyee akkasi. Viidiyoon kun osoo hin ba'in jechuudha isa wajjiniin gargar cittanii osoo waliin dubbisin hangam turtanii jirtu? Waggaa sadiif isaa ol ta'a. Tu waliin haasa'in. Osoo waliin haasa'in waggaa 3 erga guutanii kaataniin boodatti mana Aleeksi Taayyeetti kan gastii irratti wal dubbiftan wal agartanii yoomi? Gaafa 20 dhufee na dubbisee gaafa 21 illee na dubbisee gaafa 23 kan tekstii isaa deebiseef.
Hayyee inni akkas irratti dubbachuu jiruuf kan jalqaba dhuftee na dubbifte isiidha jechaa jira erga addaan cittanii kaatanii boodatti ati ammoo isatu na dubbise guyyaa 20 jechuun almost guyyaa 4 dura jechuudha ammas yaada wal faalleessu jira naaf qabadhaa namoonni dhaggeeffachaa jirtan hayyee erga viidiyoon kun bahee gaafii gaafatteen keessatti deebiin siif laate maali? Erga viidiyoon kun bahee namni viidiyoo sana dhufee natti hime maal viidiyoon akkas akkasii akkamitti bahee naan jennaan daayirekti an viidiyoo sana guyyaa isaa wajjiniin eessa taa'ee nama ergee wajjin waan beekuudhaaf daayirekti gara Roobeeraa deemee Roobeeraa gaafadhe yoon gaafadhu viidiyoo maalii naan jedhe viidiyoo akkas akkasii akkamitti namaa ergiti atiin viidiyoon kiyya kan jiru si bira qofadhaan jedheen jennaan akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle si galee sagaleen hinaa erge jirachuudha akka viidiyoon isa bira jiru hin haalle garuu ana miti kan namaaf dabarsee erge telegiraamii kootu haakii ta'ee malee an dabarsine jedhee harmee isaatiin kakataa ture jechuudha. Kan ammoo yoo wanti inni dubbatu jira. Hayyee galatoomi hayyee barreeffama isa wajjiniin guyyaa 4 dura waliif barreessitan iskiriinshuutii koodee evidansiidhaaf mubaarikiif erguu dandeessaa waan atiif inni waliif barreessitan osoo dhoksaa tokko hin qabne jechuudha. Erguun danda'ee jira telegiraamii. Hayyee abdii. Erga viidiyoon sana bira jira jette viidiyoo na erga jette viidiyoon sana bira jira obboleettii keenya. Ani viidiyoon isaa na bira ture an bilbila jijjiiree viidiyoo sanallee bilbila koorraa haqee an jireenya haaraa eegaleen jira si galee ilmi namaan dogongoraa wantoota sun hundi isaa dogongora akka ta'e eeganu badhee booda bilbila koorraa hallee haqee sammuu koorraa hallee haqee an jireenya haaraan eegalee jira taateen sun waggaa 3 dura waan ta'eedhaaf kanaaf ani viidiyoon isaa naa ergee ture nagaruu an balleesseera bira waggaa 3 guutuu kan qabatee taa'e isa mataa isaati si galee. Galatoomi abdii gaafii gaafatte maayir miyuutii godhadhu hayyee Roobeeraa eebbisaa irra qabdaa itti bufee eebbisaa. Mubee amma hundumtu haasameera anis gaa yaada koontinii godheen jechuun ofuma akkas gootee taphette kana taphette baaluun hin barbaachisu gara pooyintiitti deemna. Roobeeraa kabajaa bifa qabuusi gaafachaa jirra pooyintii jiru ilaali. jechuun ilaala amma keessatti eebbisaa yeroo tokko miyuutii godhadhu piliis wala dhaggeeffannu obboleewwan kun namoota gurguddaadha waan ta'eef olaa kabajnu dhiifama naaf godhaati carraa hundi keessanuu carraatti fayyadamtu Roobeeraa yeroo kabaja keessatti malee ani haasaa akkasiyyuu haasa'uun barbaadu maammi na fichisiisal tokko nan xumura. Noo sin ficcisiif nu dabaree qabaadhu obboleessa kiyya maaf jarjarta jalqaba haala gaariidhaan deemaa turte gaaffii si gaafannuuf akka gaarii miira bareedaan dubbachaa jirta amma maaliif miira keessa galtaa maaliif xiqqoo agreesiif taata obboleessa kiyya bi rispektiif hin aarinii hangas jiru tasgabbeessii kabajaa bifa qabuun jechuudha nu tariyoollee xixiqqoo taanee jenne namoota gurguddoos jalatti hayyoota abbootii keenya jiru waan ta'eef xiqqoo sirna bifa qabuun haa ta'u akka namni karan taanetti si nu banneef jechuudha xebdaa jechoota hin taane fayyadamin sii galee maaliif namni gara biraatti si fudhachuu danda'a waan ta'eef hanga danda'amuun haasa'uma sirna qabuun waliif haa deebifnu galatoomi afaan oromoo dubbachaa jirra marti keenya iyyuu waan ta'eef jechuudha gaafii sila mubaarik kaasaa jiru keessatti sabboontuudhaaf jechuudha atiin kuni waggoota 3 osoo siin argin jechuudha mucoo kana osoon argin waggoota 3 dheengedda isii dhuma dhuftee karaa keessaa yaada naaf dhiyeessitee jettee turte jalqaba haasofte keessatti amma immoo isiin kan jechaa jirtu guyyoota 3 dura yookaan 4 dura almost December 20 jechuudha guyyaa 4 dura 24 waan ta'eef akka faranjootaatti gaafa guyyaa 20 mana Aleeksi Taayyeetti gastii isaa irratti argee wal dubbifnee akkamii jirtaa jennee wal dubbifnee kaanee Sambooda jechuudha jechoota tokko innumtuu osoo naa barreessu guyyoota 2-3 kana osoo deebisiniifin kaleessa deebiseefi jechuutti jirti yaadni ati kaaftuuf isiin kaaftu wal faalleessaa jira viidiyoo almost atis akkasiif ergite akka isiinis siif ergite yaadni keessan karaan itti wal fakkaatu qaba kun immoo xiqqoo konfiyuushinii jidduu keenyatti uume waan ta'eef atiin kun waggoota 3 isiin argine jette isiin immoo guyyaa 4 dura mana Aleeksi Taayyeetti wal dubbifneerra jette ammas itti daballee gaafii kanarratti isa kana nuu deebifta guyyicha ragaanuuf goota yookaan yoo sibira ragaan jiraate ragaanuuf dhiyeessita sibira ragaan jira yoo ta'e mubaarik itti ergitu mubaarik waan kana nuuf qulqulleessa icciitiidhaan yoo illee pablikiin godhamin jedhe waan isin walii barreessitanu jechuudha hayyee itti aansuudhaan immoo jechuudha atiin kun jechuudha waggaa 3 dura yeroo wal argitanu viidiyoo waraabdee ergasii ergitee kaateen boodatti viidiyoo sana harmee kiyya dhukkubaa jira maallaqan barbaada maallaqa naaf ergii jetteeni jennaan maallaqa hin qabu isiin sin jettee jennaan viidiyoo kee kanan paablikii godha ani dhiira kiyya bahu rakkoo hin qabu ati shamara kee rakkoodha jedhee jechaa jirti dhageeffachaa jirta waan isin dubbattu wanti kun hangam dhugaadha ifa nuuf galchi galatoomi. Hayyee maammee koo dhiifama amma gidduutti jechaan fayyadamee fi
እና gaaffiitti na gaafatteefi sirriidha kunoo maammeen Alex Taayee jira laayivii kana hordofaa jira deemanni yaada gaafa torban sanbata darbeedha natti fakkaata kitaaba waadaa geetaachoo eebbisiisnee gallaa makiinaa koodhaan kottuu nu faana galiin jedheen Alex kaffaaloo faana galannaan kottuu na faana galii jedheen hiriyaan koo baacaa jedhamu jiran afaana waliin deemu jalqabne jechuudha isa booddee Alex laayivii gala no jalqaba bilbila koodhaan laayivii galennaan namni ilaaluu dide achi abbee kottoo situ feemasiidha ati kan keedhaan galii jedheen kan Alexiidhaan laayivii sii gallee haasaa taphachaa too deemnu munaanii riikweesti gooti gaafa munaan riikweesti gootee ergitu roobeera abbaa manaa koo durii jirtaam naam jettee innaan eenyudha isheen abbaa manaa koo jettu kuniin jedheen gaafa fuudhee ilaalu munaadha indee munaa koo jirtaa akkamati maal wal jalaa banne jennee wal dubbisne amma akkanaan intini isaa steeppii isaa hammina yaade waan hin qabneef kana duraa duuba isaa eeguu dhiisuu nan danda'a isa booddee wal dubbisnee Alex faana deemnee laaqana nyaannee Alex mucaa biyya koodhanaan jedhee namni hiriyaa koo turte waggaa 3 dura haasaa turre amma garuu wal jalaa banne FB'n sheessi waan akka ta'e hin beekun argeen hin beeku jedheen noormaali qulqullummaa jechuudhaan wanta amma asirratti haasa'amaa jiru kana naaf intinidha isa booddee Alex faana deemnee laaqana nyaannee maal jennee walirraa adda baanee inda'u miriyaa keenya waliin deemnee ilaalla jennee walirraa adda baane isa booddee guyyaa tokko booddee mokkas na yaadadhee siifu singacha Alex singache kee singacha as jalaa fagaatini maammee jennaan naan deebisne guyyaa lama na jedheen dhugaadha kun jette soban qabu buusii nama buusi boodarra deebi'a interraptiin godhina yaada isaa dhiifamuu beeku itti fufi dhiifama yaada jidduu seenuudhaaf roobeera. isa booddee haa'e jedhee guyyaa lama barreessee fi naan deebisne jechuudha. Innaa gaamma gara poointii kiyyaatti gaafa nufu munaan viidiyoo kana gaafa naaf ergite viidiyoon kun akka na bira jiru beekti. An viidiyoo kanan gadhiisaa birrii naa ergii maaloodha ani maatiin kiyya jechuun asirratti akkas jedhee himuun barbaachisu ture garuu dirqama himuu waan hin qabuuf. Maatiin kiyya amma funyaan itti qabu qabeenya warri na beekan jiru as jala anis qabeenya dhuunfaa koo rabbii naa galatu qabeenya narra darbee eenyuun iyyuu jiraachisuun qabaa jechuudha. Ammunaadhaan qarshii naa ergi viidiyoo keen gadhiisaa jedhee yaada gadi bu'aa akkasii nama laayivii kan nama feesbuukii kan irratti geggeessu miti. Qabeenya dhuunfaa koo kunoo amma barbaachisaa taanaan liibiree makiinaarraa kaasee amma kaartaa manaatti kunoo la amma sammaa jechuudha viidiyoodhaan waraabee sin laayiviidhaan sin hordofsiisuu nan danda'a jechuudha. An nama munaarraa qarshii kana nyaachuudhaaf viidiyoo ishee poosti godhu miti. Ammayyuu taanaan immoo munaani viidiyoo baay'ee namaaf ergiti. Qullaa ishee nama biraa bukkeetti argee beekan. Viidiyoo kan kana caalu xiqqaa dheeraa kan dheeratu kan sirriitti fuulli ishee mul'atu argee beekan viidiyoo biraa. Muna wanta biraa ofumaa dogoggora biraadhaan mucaa kanatti akkas na godhe jettee shakkii biraa keessa seentee. Roobeeraan jalqaba viidiyoon kun maaliin akka postotame isinuu natti himaa. Meseenjeraadhaan taanaan, teelegiraamaan taanaan, iimoodhaan taanaan, tiiktookiidhaan taanaan namni Roobeeraa Daani'el viidiyoo kana natti ergeera jedhu kunoo la amma samma iskiriinshaat godhee nama nuttaa ergu hundumti keenya wal faana ilaalla. An nama qarshiidhaaf jecha qarshiin taaneef jecha iccitii mucaa kanaa bakkeetti baasu miti. Rabbi guddaan na argaa jechuudha. Akka amantii kiyyaattis kun anaaf wanta hin taanedha. Munaa waggaa 3 guutuu eessa akka isheen jirtu mucaan hin beekne arra an nama qabeenyaa qabu nama jireenya mataa koo jiraatu nama konkolaataa mataa koo oofu kunoo Alex Taayee jira beeka. Ani qarshii ishee irraa fudhachuuf jecha viidiyoon talaanaa dhugaa waaqayyoota akka amantii kiyyaatti hin kakaddaa viidiyoon mucaa kanaa namatti hin ergine. Waggaa 3 booddee etuun aarii ishee qabaadde yookaan immoo isheerraa dhimma biraa qabaaddeeti yeroo sana namatti erguu nan danda'an ture. Waggaa 3 guutuu viidiyoon ture amma akkamitti akka ba'e anaaf gaaffiidha. Ani isheetu na gaddisiisa. Isheef hin gadde dhugaa waaqayyooti. Isheef gaddeetanii ishee jajjabeessaa ture. Sila mataasaa jechuudha sa'aatii 2-3 dura. Ansitu na gaddisiisa munaa. Waan fedhe yoo ta'e akka istiin maqaan kee ka'uun qabu ture. An garuu haadha koo tokkittiidhaan sii kakadhaa viidiyoo kee kana nama tokkotti illee hin ergine. Sirriidha viidiyoon kee garuu na bira tureeraan jedheen. Anis bilbilli kiyya waggaa 3 dura bilbilan qabadhaa ture. Tarii moon jedheen yoo teelegiraamiin koo haak ta'e irraa kan hafeen jedheen kunola amma yoo taanaan isuman jedhee irra deebi'ee jira. Yoo teelegiraamiin koo haak ta'ee jiraate irraa kan hafe yookaan yoo teelegiraamiin kee haak ta'ee jiraate irraa kan hafe kara kiyya viidiyoon kun nama sadaffaa bira qaqqaba jetteela. Inaman hin cirumaan abbaan dukkana kanaan attaafara du'an jedheen. Anis amma haasaan maqaa feesbuukii irratti deemu maal akka ta'uyyuu
Anaa walumaaf ishee gidduutti dhuman dhugaa rabbiiti. Amma kana haasaaf iyyuu hin beekun ture jechuudha. Amma galgala kana feesbuukii gaafa hin galu waan meeqa jedhanii poosti gochaa jiru. Iskiriinshaat godhe immoo kunoo akkasni jedhanii maqaa kiyya balleessaa jiru jennaan ammaaliin godha reeroo beenaan jette. Amma haasaan akka istiillikii keessa galame akkasirratti haasa'amu miti. Iccitii walii akkasitti wal baasuun hin barbaachisu. Ani jireenya dhuunfaa kun jiraadha. Namarraa dantaa tokko hin barbaadu. Nama maatii kabajamaa keessatti hin guddadhe waan akkasiis narraas hin eegamu hin godhus hin goones jechuudha. Malee viidiyoon kun Roobeeraa Daani'eltu natti ergee lammii jedhu jiraannaan ammayyuu taanaan adufu. Kanadha yaadiin jettee maqaa wal balleessuun gaarii miti. Viidiyoo baay'eetu munaan nama biraaf ergitee viidiyoo baay'eetu jira. Qoradhaati ilaalaa nama kaanis gaaffii kanaan wal qabatu qofarratti dhiifama naaf godhi. Gaaffii kanaan wal qabatu qofarratti osoo deebii nuuf laatte gaariidha. Munaa obboleettii keenya iccitiisii yookaan negatiiviisii pabliikli dubbachuun gaarii seeras natti hin fakkaatu waan ta'eef hanga dandeessuuni wantoota dhimma si ilaallatan qofarratti osoo deebii laatte gaariidha obboleessa kiyya. Maaliif ilmi namaa wajjin gaafa gammachuu jiraate gaafa gargar ba'uu gara intaanetti wal geessuun gaarii miti waan ta'eef atis jireenya dhuunfaa kee isin jireenya dhuunfaa si jiraatti dhimma waan kana wal qabate amma kana iyyuu baadheen ture. Ani waan hin gadhiiseef hin qabu. Mucaamatu dogoggoraan viidiyoo nama biraaf ergite yookaan bilbilli ishee jalaatamee yookaan wanta siistamiin ittiin viidiyoon kun gadhiifame anaaf gaaffiidha ammayyuu. Kan hin kana dubbadheef immoo ishee xureessuudhaaf miti. Ofii qulqullaa'uudhaaf miti jechuudha. Dhugaama jiruun dubbadhaan. Maaliif namni as bukkeetti wanta biraantiin godhu jiru jechuudha. Dhugaan jiru moo kanadha. An viidiyoo ishee namatti hin ergine waggaa 3 dura immoo viidiyoo kana naa ergiteetti garuu otoon ishee faana haasa'uun jalqabin iyyuu an viidiyoo isheedhaan ishee beekaa jechuudha. Galatoomii ammas irra deddeebitee waan koonfirm nu godhaa jirtu keessaa inni guddaan viidiyoo ishii osoo isheen natti hin ergin an argeen jira jechaa jirta irra deddeebiidhaan waan kana yeroo 2-3 ol dubbattee jirta. Viidiyoo kana ammoo yookaan viidiyoo paablikii godhame kana sana dura isin viidiyoo miliyoona tokkos namatti ergitu suni dhimma dhuunfaasiiti. Dhugaadhaan sobaan isiif rabbii qofatu wal beeka yookaan nama dhugaa san beeku qofatu beeka. Garuu viidiyoo isa ati amma yookaan meseenjaraan namoonni walitti ergaa jiran sana akka waraabdee sitti ergite dhibba kunoo koonfirmu godheen dubbachaa jira jechaa jirti tokko qabadhu. Inni lammaffaa ammoo namni maallaqa nama kan gaafatu dhabeedhaaf akka hin taanes hubadhu asirratti. Maallaqa osoo ilma Alaamuddin ta'e yookaan ilma Bilgeetii osoo ta'e ilmi namaa dhuunfaa ofiitiin waa gochuu danda'a. Qabeenya maatii isaa ta'uu kan dhuunfaa isaa ta'uu whatever dhabee qofaaf miti namni kan waa gaafatu osoo qabus gaafachuu danda'a ida'amaaf jechuudha. Maallaqa hin jibbamtu waan ta'eef sadarkaa kanattis dhabaniidhaaf ammoo osoodhuma biyyee siphatanii illee kallattiidhaan yoo rakkate illee namuma waa qabduudhaa fudhata yoo dhabillee dhiisa malee namni rakkinni sadarkaa kanas waan hin taane keessa nama gochisiiftu yookaan nama gootu dhabaniif rakkatanii keessaa waliin ilaallatu wanti kuni garuu dhimmi kun ammatti hawaasa keenyaaf akka wal afanfajjiin taaneef akka ifa ta'uu fi sis maqaa balleessuuf osoo hin taane jireenya kee diiguuf osoo hin taane isis rakkoo amma keessa seente kana keessaa fuunee ba'icha si qofa irratti fe'uudhaaf osoo hin taane atis nu gargaartee jechaa jirra sila sirra deddeebine waan kana jechuudha dhibbatti osoo dhiira tokkotti hin ergin viidiyoo kana akkasitti ergite erga isiin konfirm goote teelegiraamiin kee haakiyaa godhamu meeseenjarri kee haakiyaa godhamu akkuma sana miidiyaaleen hawaasummaa kee kamiyyuu haakiyaa godhamu dhugaadha. Saayibariidha waan ta'e miidiyaa sarvara waan ta'eedhaa fi kallattii adda addaatiin namni haakii gochuu danda'a jechuudha namoonni teeknooloojiidhaan shira akkasii hojjetanu jechuudha. Waan kana atiin kun jechuudha viidiyoon kun jalqaba si ga'eera erga ta'e ati namatti hin ergine jechaa jirta. Viidiyoodhuma sana kan wal fakkaatu haalli itti riikardi godhame yookaan poozishinii isaa ta'u yookaan ammoo viyuun viidiyoo sanaa jechuudha. Si biratti osoo hin taane nama biraa biratti kan argite ati jira kana qofa ifa nuuf godhe. Ani daayirekshinii isaa akkaataa viidiyoon sun itti waraabame maaloo akkamitti yaadadda maammee kun viidiyoo waggaa dhiigaa tokko iyyuu ilaalee fixuu hin dandeenyan yeroo sana inni ilaalee dhiisee jechuudha innaa amma laaluunaan bilbilli kiyya viidiyoo kana ana qofaaf buushee ragaa maalii qabdu ammasin. Galatoomi. Hangama kiyyaa waan nu badde argeen jira akka dhuunfaa kootti jechuudha sana boodarran ibsa. Viidiyoon sun jalqaba kan waraabame munaadha namni siin erguudhaaf baatee ergite si'i viidiyoo sana jechuudha argite viidiyoo kan biraa kan si akka feetetti argi viidiyoon sun si bira
akka qaqqabee jedhee fi viidiyoon sun si biraa bahee dhiisee ati yoo ofii keetti isa rabbii si beeku kakachaa jirta maqaa harmee kiyyaatiin jechaa jirta dukkanaan kakachaa jirta suni hiree keeti boru waan sirra deemu ani kakaadhaan sodaachisoo kaa rabbiin sodaachisoo osoo hin taane Oromoon cubburraanii fagaata dogoggorri waanuma jirtuudha waan ta'eef viidiyoon sun si biraa akka jirudha sirratan dhuunfaa kiyyatti kan nu hubachaa jiru jechuudha gartuu lamaaniif wanti addatti qoodu hin jiru munaan iluu abbaa booraati ati ammoo jechuudha obboleessa kiyya yookaan wallagga taata yookaan shawaa taata waan